Areedni koo kan ta'eera. Torban sadan kan argumsaan oolchu. Yoo harka fuunee daawwattoota miidiyaa koo kan sagantaa waalallee har'as maturiiwwan garaagaraa qabannee isiniif dhiyaanneerra jechuudha. Maturiiwwan ho'aa adamneera inni har'aa immoo baay'ee to'isneerra. Akkam jirtu daawwattoota keenya kun qophii waalalleetii torban keenya eeggannee isiniif dhufaa jirra. Ayyaanni akkamitti darbee baay'inaan ayyaana waggaa dabarsineetu miti. Ayyaana waggaa bara 2013 dabarsineetu jechuudha kan daawwattoota keenya wajjin wal argaa jirru. Ayyaanni kun qophii keenya qophii bara haaraa isa jalqabataa jechuudha. Egaa maturiiwwan babbareedoo sadiidha kan nuun qabannedha namtire. Kanaafuu maturiin nuun jalqaba irratti haasofnu waa'ee irreecha bara 2020 kabajamuuf jiruuti jechuudha. Irreechi bara 2020 kabajamuuf jiru kuni maalidha? Akkamiinis kabajamuuf jira? Wantoota garaagaraatu kakkaa jira. Waa'een koronaa ka'aa jira. Waa'ee koronaa wal qabatuun immoo namoonni baay'een akka isaan hin hirmaanne jedhamaa jira. Kana kanaan wal ilaallatee osoo irratti haasofne. Jechuun duraan dursa irreechi hin kabajamu kan jedhu waa'ee gaaffii guddaa ture hawaasa keessas. Garuu dhumarratti gumiin abbootii gadaa akka kabajamuu fi horra akka saaqamu akka oduun saaqamin akka hin baane dubbatanii. Garuu ammas xiqqoo akka haamileen uummata keenya miirri ittiin kabajamu akka qofaa ittiin fakkaatu. Garuu gaariidha kabajamuun isaa gaariidha gammanneerra baay'ee namatti tola. Kanaan wal qabatee immoo namni hunduu wanni itti yaadaa jiru jira natti fakkaata. Waa'ee uffannaadha. Isa dura garuu yeroo darbe bulchiinsa magaalaa Finfinnee kaartaa yookaan iddootti ayyaanni irreechaa kabajama abbootii gadaattiin kennee ture miti. Horri Finfinnee egaa iddoo barreen gaddaa iddoo barreen gaddaa kabajametti jechuudha. Kan inni barana kabajamuuf jirus iddoon sun garuu hora nam-tolcheedha kan iddoon itti irreeffatamuuf jiru jechuudha. Oromoon immoo hora nam-tolcheetti osoo hin taane hora uumamaan jiru kan inni irratti irreeffatu. Horri kun immoo hora Finfinnee jira jechuudha. Iddoo isaan amma itti kaartaa kennan immoo iddoo barreen gaddaatti kabajamedha jechuudha. Kanaan wal qabachuudhaan gaaffiin garaagaraa ka'aa jira. Sababni isaa kuni duudhaa Oromoo keessa hin jiru. Sababni isaa Oromoon hora nam-tolcheettiin irreeffatu. Maal jechuun amma sababumti uummanni Oromoo irreeffatuuf iyyuu uumama isaatiin galateeffachuudha miti. Waaqayyoon galateeffataa, waaqayyo wanna uume saniin galateeffataa jechuudha. Kanaaf bu'uuruma irreeffannaatiyyuu xiqqoo dhiibuu danda'a. Kun immoo yeroo darbee iddoo lafti bakki dur Oromoo itti irreeffatu horri sun qabeenyatiin haa ta'u qaama mootummaatiin qabamee waan jiruuf isaaf baranaaf qaqqabee baree gireetiif sirratee hora ganabaattiin deebi'amaa jedhamaa ture. Amma waan deebi'ame fakkaatu. Waan deebi'ame fakkaatu ciroomaa isaayyuu kaartaa iddoon irreechaa iddoo kanadha. Iddoo kanatti irreeffata Oromoon jedhamee hora nam-tolchee irratti akka Oromoon irreeffatuuf kaartaa laatanii jechuudha. Gumiin abbootii gadaas kaartaa kan harkaa fudhataniiru mormine waa'ee kanaas hin haasofne. Isaanis ibsa bal'aa waan laatanii qabu. Kuni anaaf siif gaaffii dhagaa maaf akka isaan kaartaa sana fudhatanii isaaniin qeequu keenya miti garuu nu caalaa beeku waa'ee kanarratti osoo ibsa nu laatanii wayyamtire. Dubbiin keenya baranaan qabadhaan argatte qabadhu boo'ii tokko ta'eera fakkaata jechuudha. Ammuma argame ammuma nuuf kenname ammuma eeyyamame fudhachaatii waan jirruuf natti fakkaata. Ani garuu waa'ee kanaa haasa'uurra waa'ee uffannaa haasa'uu natti tola. Maaliif qofa na gammachiisa uffannaan. Itti qophoofsitaa garuu uffannaan. Reefu namni uffatee poosti godhu feesbuukii irra feesbuukii irratti maxxanaa jiru keessaa jajjaalachaa jira. Anu kanan baay'ee silayyuu ilaalaa ture kanan baay'ee jaalladhu qarree baay'ee babbareedanii qeerroonis jijjiiru. Qarree malaalagaa qeerroonii kana fedheen ilaalaa ture. Haa ta'u malee uffannaan baay'ee babbareedaa diizaayiniiwwan baay'ee nama gammachiisan dhugaa baay'ee duraanii nan dhagaa uffanni aadaa Oromoo wanta bifa diizaayin godhamee bifa hawwataa ta'e wanta bareedinaan dhiyaanne fakkaata jechuudha namoota baay'eetti. Hamma wanta sana goonetti immoo yaadni sun jiraachuu danda'a. Garuu namoonni diizaayinaroonni karaa
kana baay'ee hojii nama boonsu hojjetaniiru. Uffannaan aadaa bifa nama yeroo kamiyyuu akkaatatti hojjechuu akkaatatti uffachuu dandeessuudha kan inni qophaa'ee jiru. Kanaaf natti fakkaata amma kana gidduu kana feesbuukii irraa dhibeen beeku. Akka jeellachaan jira amma kanaan wal qabatee maal jechuudha irreechi akka aadaa tokkotti qofa osoo hin taane kaka'umsa aadaa Oromoo aadaan Oromoo kan qofa nama saalfachiisuun garasitti dhiibamaa ture amma nama boonsuu sarara darbee immoo namoota hojii uumuu danda'aniif hojii namoota dandeettii qabaniif immoo kan dandeettii isaanii argisiisan dizaayineroota warri ta'an warroonni huccuudhaan dandeettii warroonni qaban gara bu'aa dinagdee irraa argachuu irratti siqeera jechuudha. Kun waan gaariidha. Aadaa eessaffachuu kan akkamii filatteetta murteessiteetta? Uffata aadaa ani ammaaf uffachuuf murteesse ammaaf hin jiru. Anis akkuma kee baay'ee isaa ilaalaa hin jira. Namoota bilbilee fi mataa isaallee qabu uffannaa aadaa jedhee kan qarree harkisuu danda'anii kan maamila namaa ibsu kan karaatti jiranti bifa hawwataa ta'een kan diizaayinii godhamaa jiru. Sanaa kana jechuun dandeenyu beektaa hundi isaayyuu mararfatta soo hunda isaa qabaattee uffattee sitti tola beektaa. Egaa kanumarraan immoo ergaan hunda dabarsuu qabnu maalidha beektaa uffannaan aadaa kun gaafa diizaayin godhamu gaafa haala mijataa ta'een amma yeroo dhiyaatu bifa safuu fi aadaa Oromoo eeggateen osoo godhame kan ammatti nagarree maali adde tan akkana jechaati jechuun ammatti aadaa safuu wanni gallakkise tokko hin jiru karaa uffata aadaa irratti baay'uma hin jiru. Hin jiru gara fuulduraatti sodaa keeti. Lakki jiramtee kana booda kaasna waa'ee uffannaa kana kan baargama jiru wanta mul'atu tokko jira. Saboota daawwattoota keenyaaf hin qoonnaa garuu uffannaan aadaa baay'ee namatti tola. Gama hundumaan iyyuu akkas ta'uu qaba. Uffannaan aadaa jira amma namoonni baay'een uffannaa aadaa isaarratti yaada isaan qabatanii mana amantaa garaagaraa keessatti fayyadamamaa jira. Akka durii miti iddoo garaagaraa irratti yeroo eebbaa irratti sagantaa garaagaraa irratti bifa sagantaa sana madaaluun uffannaan aadaa baay'ee dhiyaachaa jira jechuudha. Gama kaaniinis akkas ta'uu qaba beektaa. Gama kitaabolee dubbisuudhaanis ta'uu danda'a. Gama kitaabolee barreessuudhaanis ta'uu danda'a. Hirmaannaan keenyi uffannaadhaan qofaa ta'uu hin qabu. Amma kanarratti akkuma duratti jedhe uffannaa aadaan kun iddoo iddoo akkuma naannoo naannootti namni ni argata. Dirqama Finfinnee qofaa miti. Bakka jiranitti argachuu danda'u. Kana jechuun maal jechuudha? Wantoonni idduma jedhutti Oromoo hunduu argachuu danda'u jechuudha. Kanaaf amma gara biraatti amma kuni kaka'umsa aadaa wal kaalcharal renesaansidha. Kanumaan wal qabatee immoo kun maal argisiisa jechuudha. Qofa dur as Finfinnee keessa qofa ture bana xiqqoo ture iddoon aadaatti gurguramu. Kan immoo karaa biraatiin karaa akka fakkeenyaaf karaa miidiyaatiin karaa barreeffamaatiin barruulee barreessuudhaan kitaabota ta'uu danda'a. Reediyoo FM adda addaa banuu ta'uu danda'a. Akkasiin naannoo irratti namni karaa baay'ee kalaqa ta'een kireetiif karaa ta'een wantoota adda addaa uumanii waan naannoo isaanii jiru. Amma maal akka ta'e beekaa biyya kanatti wanti ta'ee bakka tokko qofa eegama. Sigalamitti amma miidiyaan biyya kanaa oduma gabaasiyyuu taatee naannoo isaanii jiru wanni naannoo tokko keessa jiru hunda hin gabaasne jedhamee sa'aatiin hungaa'u biyya guddaa waan ta'eef garuu wanta sana gaafa hiratanii naannoo isaanii irratti odeeffannoo ga'aa odeeffannoo qabatamaa yoo walii qoqqoodaa deeman tokkoffaa aadaanis hin guddata. Lammaffaa namoonni hojii yoo ijaa ta'eef dinagdee sittiin argachuu danda'u. Lookaal FM Ambootti, Naqamtetti, Jimmatti, Mattuutti, Harargeetti, Cirootti namni akkasitti osoo babbanamee kun maalila beektaa asirratti jechuu barbaadu amma fakkeenyaaf miidiyaa tokko jetteetta miidiyaan tokko Oromiyaa kafar gochuu hin danda'u. Miidiyaan lama Oromiyaa kafar gochuu hin danda'u. Miidiyaan 10 Oromiyaa kafar gochuu hin danda'u. Garuu magaalaa tokko keessa amma fakkeenyaaf FM jira taana magaalaa sana keessa wantoota jiran bartee ta'uu danda'a. Sirna gaggeeffannaa garaagaraa ta'uu danda'a. Oromoon magaalaa isaa keessatti aadaawwan babal'aa qaba. Aadaawwan babal'aa kana miidiyaa tokkoon kafarii gochuu hin dandeenyu beektaa. Akkuma kana manni kitaabaa raabsaa tokko handhuura Oromiyaa irra taa'ee magaalaawwan Oromiyaa hundarra jiraniif raabsuu hin danda'u. Hin ulfaata. Garuu kitaabolee kan raabsan magaalaa irraa yoo dhaabbatanii kitaaboleen kun ni qaqqabu. Kitaaboleen afaan Oromoo baay'ee illee ni maxxanfamu jechuudha. Akkuma uffannaan aadaa magaalota baay'ee keessatti manni uffannaa aadaa babbanamee jiru akkuma kana miidiyaan keenyas karaa FM ta'uu danda'a.
yeroo baay'ee FM'oota dhagaa kan magaalaa irratti FM sababa ta'eef magaalaa irratti kan hojjetan TV station taanaan xiqqoo rakkisuu danda'a magaalaa irratti garuu FM'n magaalaa irratti osoo banamuu danda'e raabsoleen kitaabaas akkasuma kanaafuu haala kanaan Oromiyaa keessa maaltu jira kan jedhu hundumtuu hubannoo gahanii argataa jechuudha. Caalayyuu maal aadaa amma sirna dimookiraasii yeroo jedhamu yeroo baay'ee maaltu yaadama mootummaa dhumatu mootummaa qofa miti sirna dimookiraasii mirkaneessuu keessatti ga'ee guddaa kan qabu inni duraa fi inni jalqaba qaama mootummaa arfaffaa kan jedhamu miidiyaadha. Miidiyaan sun hojimaataalee fakkeenyaaf yeroo baay'ee maal jedhama mootummaan gaariirraa imaammata gaarii qaba daka hoggaa garuu hoggaa uummata bira garuu hin badaa kan jedhamu badii sana kan argisiisu miidiyaadha. Miidiyaan immoo naannoo jirutti xiqqoo kafal godhutti warra naannoo sana jiru sanarratti sirriitti wanna hundarratti jechuudha. Amma maaliif oduu biyyaa ta'uuf maal jedhama beektaa namoonni waa'ee oduu wanni ta'u namichi barreessaa maal jedhaa sareen namicha yoo ciniinte kun oduun ta'uu jedha. Maaliif yeruma hunda sareen nama ciniinte waan ta'eef yoo namicha saree ciniinu argite garuu barreessi inni oduu ho'aa fi oduu nama hawwatu ta'uu danda'a. Oduun yeroo barreeffamu kan gabaasni yeroo gabaafamu jechuudha. Kanaaf naannoo keessatti wanni ta'u naannoo biraarratti wanni ta'u caala oduu ta'uu danda'a jechuun competition attention wanni argachuudhaaf xiyyeeffannoo argachuudhaaf wanni naannoo sanatti uumamu baay'ee guddaa ta'uu qaba jechuudha. Garuu waan naannoo kee jiru yeroo baay'ee akkana ta'ee iddoo biraatii dhageessa tokkoffaa. Miidiyaa naannoo kee jiru yoo ta'an wanna bukkee kee irratti ta'e fagaatee karaa biraatis dhaqqabee namni faa bilbilee akkas ta'aa jira naannoo kee irratti wanni jedhamu jira yeroo baay'ee nama mudateeraan. Kanaaf otoo namni hunduu hojjechuu wanti danda'u waan xiqqoodhaan waan gurguddaadhaan odoo hin taane naannoo irratti osoo hojjetaman ta'edha. Osoo hojjetaman akkuma uffata aadaa kana maaliif kun wannoo gaariidha jedhee yaada. Fakkeenya gaariidha. Yeroo baay'ee namni maal biyya keenyatti wannuma qabdu wanna baay'ee xiqqoodhaan waan guddaan hojjetamuu waan danda'uuf akkatti dadhabnu odoo hin taane akkatti dandeenyu yaada. Sigalimiti akkamitti akkana gochuu akkamitti kanaaf hin dandeenyu doodaa kana waan qabnu hin dandeenya hin hojjennaa kan jedhu. Kanaaf waa'ee aadaa uffata aadaa Oromoo kan kaafnee fi kuni fakkeenya gaariidha. Akkatti kaka'umsi aadaa uffata ofii uffachuu erga dagaagii booda akkasitti babal'ise akkasumas immoo yoo aadaan dubbisuu keenya aadaan barreessitoota keenya kitaabolee keenya seenaa keenya dubbisuu immoo yoo babal'ate akkasumas barruuleen keenyas miidiyaan keenyas babal'achaa deema kan jedhu dabarsa baay'ee nannoo godhamti. Boodan kun rakkoon qaba. Sabiini. Inni lammaffaa immoo maallaqa amanuun of harkaa qabnu kanaani jechuun koo lakki nafichisiisi nafita maallaqa nuun amma of harkaa qabnu kanaan ji'a 3 boodatti fayyadamuu hin dandeenyu jechuuf dhalamman maal ta'u nafichisiiste. Kanaafuu maallaqni biyyaalessaa kan Itoophiyaa jijjiirameera jechuudha. Maallaqni kun jijjiiramuu isaa irratti wantooti garaagaraa dhaga'amaa jira. Egaa muummichi ministeera Itoophiyaa yeroo darbe jijjiiramuu maallaqaa kana wal qabachuudhaan namni qarshii miiliyoona 1.5 ol qabatee argame poolisiin haa ta'uu humni federaalaas haa ta'uu humni mootummaan hidhachiise wanta kana to'annoo jala oolchee faayidaa mataa isaaf ta'a jechuun poolisii yoo ta'e poolisiin kan isaa yoo raayyaa ittisa biyyaa yoo ta'e immoo raayyaan ittisa biyyaas kan mataa isaa ittiin godhanii ittiin of haa ijaaran wanta jedhamudha jechuudha. Garuu maallaqni birrii miiliyoona 1.5 an qabaachuu koo kan isaan mirkaneessanii na sakatta'anii dhaan ture. Mucaan tokko wanta inni teessitti maqaa. Sakatta'uutu jalqabe. Shaarratti nu. Sakatta'uu jalqaban egaa amma ispeeshaalii
gara magaalaa Finfinnee keenya keessa qarshiiwwan seenan ta'uu danda'a, kan ba'an ta'uu danda'a, naannoo Jibuutiin irraa kanaan kan ta'uu danda'a. Daangaa kamirraan iyyuu wantiitu gaggeeffamaa jira. Sakatta'iinsatu gaggeeffamaa jira jechuudha. Kanaafuu akka tasaatti mucaan kunii boorsaa uffata keessa naqee konkolaataa keessa jira. Wookii gochuu konkolaataa sanarraatii bu'a. Konkolaataa sanarraa bu'ee osoo wookii gochaa jiru namootni makiinaawwan garaagaraa konkolaataawwan garaagaraa hiriira namaniif sakatta'amaa jiru. Qarshii kun sakatta'u jechaadha. Qarshii miiliyoona tokko tuqaa shan baachuu dhiisuu isaanii sakatta'uuf osoo sakatta'aa jiranii mucaan kun dabalee isaa gahee sakatta'ama. Achi maal kun jedhanii irraa fuudhanii mucaan dafqirra jiteera. Gaafa sakatta'anii maal aan wayyaa malee baadheen jiru wayyaa isaa keessaa baasanii wayyaadha. Achi ammas gaafa ilaalla waan walitti suu qabamee birrii 500 baasnee baatee ture mucaan. Garuu naasuunsaa baay'ee guddaa ture gaafa hin dhaga'u. Ammas hin darba. Ammas gaafa darbu sakatta'insa adda biraatu jira. Achi inni tokko amee qarshii miiliyoona tokko tuqaa baatee taa'inaa lakkii aanoo qarshii 100 duwwaan baadhee na sakatta'insi kuni ati qarshii 100 baatteef miti ati qarshii 200 baatteef miti qaamni seeraan aaboon kennamee fi iddoo sana dhaabbatu qarshii ati qabattee jirtu kana sirkaa fudhachuu dhiisuuf aaboon qabu. Maal jedhama? Wabiin qabdu. Ati qarshii 100 baattee jiraatte taanaan sirkaa fudhatanii ati wabiin qabdu beektaa. Namoonni garaagaraa immoo akkas gochaa jiru qarshii. Asirratti yeroo wanti duratti argi tokko maalinni amma fakkeenyaaf naannoo Somaalee baay'ee bal'aadha. Naannoo bal'aadha. Naannoon gara bahaa kun naannolee bal'aadha. Baadiyyaadha. Baadiyyaas ta'ee garuu naannoo kaash kirooppiin baay'inaan jiru. Jechuun qarshiin baankiidhaan ala iddoo baay'eetti socho'uudha jechuudha. Namoonni kun amma akkaataan duratti isaan gabaa isaanii walitti dhufeenyi isaan baankii wal jiruu fi akkaataan isaan gurgurtaa fi bittaa ittiin gaggeessaa turan karaa baankii keessan turre. Kanaaf namoonni baay'een sun amma qarshii mana kana ofiisaa isaaniitti qabatanii balaarra ga'uu danda'a. Kana caala immoo mootummaan abdii fudhatee haa fudhatu yoggaa jedhu qaamolee mootummaa seera kabachiisan irratti wal dorgomsiisu. Anatu caala fudhata, anatu caala walitti qabeettiin of ijaara, anatu caala wal qabeettiin of ijaara kan jedhu irratti xiqqoo namoota irratti dhiibbaa uumuu. Kana malees immoo amma yeroo dhugaan biyya kanarra jiru maalinni irraa fuudhetu yoo akkana jedhe namni karaa ittiin falmu hin qabu. Maaliif durumayyuu eeyyamni kennameefidha. Fuudhii eeyyamni kenname akkana miti hubannoonni jiraachuu danda'an. Asitti kan miidhamu kan nuyi jechaa jirru maalidha? Asitti kan miidhamu qarshiin kun jijjiiramuunsaa sababoota garaagaraa kaa'aniiru. Malaamaltummaa hir'isuu fi seeraan ala qarshiiwwan kuufamanii gara baankiitti deebisuu fi yookaan immoo akka isaan ciraamu baankii irraa ittifaman gochuu fi abadan jedhaniiru qarshiin suni. Haa ta'u malee egaa as gidduutti kan miidhamu immoo amma qotee bulaan tokko daldala isaa daldalatee qarshii guddaadha kan inni baatee deebi'uu danda'a. Miiliyoona 3-4 ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu miiliyoonuma tokko ta'ee miiliyoonuma 100,000 ta'ee 200,000 ta'ee mataa isaallee yoo dhuguma aaboon kennameef akka qarshii sakatta'aniif warreen aaboon kennameef kuni yoo dhuguma argan walii galanii qotee bulaa kana yookaan nama daldalaa kana saamuu fi sakattaa jedhamaniiru. Sakatta'uun isaaniin oolu isaan irratti immoo wanti hojjetame hin jiru. Leenjiin kennameef hin jiru yookaan garuu baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha akkasii. Amma carraan kun maaliif carraa akkamii banaa? Carraa seera dhabdummaa biyya akka sirriitti babal'atu jechuun amma yeroo baay'ee nan deddeebi'a geejjibaan waan nan argu maali? Poolisoonni biyya kanaa namoonni isaanii kan nama boonsu miti yeroo baay'ee. Erga sirgutanii boris gaafatu. Kan rukuttaa dhisitee amma fakkeenyaaf geejjiba innaa adabuu qaban maal godhu qoda achi dhaqxee adabamu kanumti si adabuu. Adabbii filatta. Kanaaf amma maal ta'uu danda'a namoota poolisoonni kun dhuguma aangoo isaanii akka malee fayyadamu hin beekna. Ol fayyadamu aangoo seeraan ittiin kennamirra. Kanaaf uummata keenya dararuu danda'u. Fakkeenyaaf uummata carraa baankii galfachuu hin qabne.
Baay'ee darbu. Uummataa fi daldalli kaashkooppii kan akka caatii fa'aa bunaa fa'aa iddoon itti gaggeeffamu birrii baay'ee qabaatanii carraa baankii dhabuu danda'u. Fakkeenyaaf. Kanaaf dhiibbaan sun inni ilaalamu yeroo baay'ee biyya keenyatti seerriin ba'a. Qajeelfamni ba'a. Qajeelfamni sun erga waan baay'ee balleessee booda kan dudduubin irratti ilaalamu. Kanaaf malees qarshiin jijjiiramuun isaa kun erga dargiin kufee yeroo lammaffaaf natti fakkaatamte yeroo jalqabaa seenaa tokkotu jiramti. Bal'inaan situ beekan itti fakkaata iskeetii daawwattoota keenyatti. Yeroo san yeroo baay'ee maal jedhama qarshiin Itoophiyaa kan geeddaramee fi yeroo sanatti Eertiraan qarshii keenya fayyadamaa turte kan jedhamu bal'abee akkasiirraa ka'eeti kan innis dafeeti kan jijjiirame birrii baay'een Itoophiyaan maxxansiiste hojii ala ta'eera oduu akkasiitu jira seenaa akkasiitu jira garuu ammas kun jijjiiramuusaa rakkoon qabu garuu birruma sanayyuu maxxansiisuudhaaf baasii baastaa. Baasii guddaatu bahee. Innis liqaadha. Innis liqaadha. Waan dhufte liqaadha biyya kanatti. Kanaaf beektonni dubbatan kan keessa garuu kanas kuusaa namoota. Garuu sassaabuu isaarratti namoota irraa fuudhuu isaarratti poolisiidhaaf maal kennaa jirta jechaadha nama abbaa fedhe dhaabee akka sakatta'u gochuu jechuun kun seeraan ala. Maaliif namni tokko sakatta'amuudhaaf maal barbaachisiite? Sakatta'amuudhaaf abbaan fedhe jechuudha namoonni fedhe sakatta'amuudhaaf akkasitti sirriitti gadi fageesses beekuu baadhu garuu mana murtiitu si eeyyamuu qaba. Namni tokko sakatta'uudhaaf jechuudha kun yeroo baay'ee waan nama falmisiisadha garuu. Godhama wanti kun amma dhuguma biyya kanatti hin godhama. Ilaama eeyyamameera jechuudha kanas ta'uusan muummichi ministeeraa fuudhaa jennaan eeyyamameera jechuudha. Waraqaan barbaachisu garuu gaafa fuudhan kan akkamittiin akka isaan fuudhaa jiran wantuma sooshaal miidiyaarraa argaa kolfaa jirudha jechuudha. Kolfuullee hin qabnu baay'ee gadduu qabna dhugaatti. Sababni isaa gaafa wantoota jijjiirame tokko biyya tokko keessatti dhufu hawaasa mataa sadii miidhagaanaan kun rakkoodha. Jijjiiraman jedhamu beektaa qarshii kana jijjiirtee qarshii kana jijjiirrachuu fi ani saanan saamama taanaan gaafa nan saamama siin jedhu qarshii naaf eeyyamame baachaa jira. Qarshii seeraan baachaa jira. Amma fakkeenyaaf miliyoona tokko tuqaa afur baachuun seera qabeessa. Seera garuu isaanii dhuguma miliyoona tokko tuqaa afur kana itti dabalanii ba'a. Kuma dhibba sadii argannee waan jedhu riippoortiin argita yeroo tokko garuu kuma dhibba lamaa fi kuma dhibba tokko baachuun fi kuma miliyoona tokko tuqaa afur baachuun seera. Miliyoona tokko tuqaa afur sagal eeyyama qabu jechuudha. Garuu dhuguma isaan itti dabalanii miliyoona tokko tuqaa shan godhanii irraa fuudhu. Haa ta'u waa'ee kanaa kanuma cufneetu isa taanatti darbuu fayyadamte moo akkamii? Biyya keenya inni ittaanu maa inni? Inni ittaanu immoo biyya Kaamboodiyaa jedhamutti dubartooti uffannaa qaama isaanii mul'isu akka hin uffanne jechuun qaama isaanii mul'isu gaafa jennu hubachiifamte wantoota akkasii akka hin uffannee fi seera baasee dubartoota baay'eerraa mormiin qaqqabaanii jira jechuudha. Akkas jedha gaa BBC irraa kan argee. Waan nyaatan na jajnee. Waan nyaatan immoo waan nyaatan na jajnee fi fillee sa'aatii meeqatti rafu? Sa'aatii meeqatti rafu? Kana Prime Ministeerii dhaan ta'e Pireezidaantii dhaan ta'e beekan isaan turanii gaafannaan. Mataa isaanii akkamitti hojjetatu? Uffata filatanii fachumaan waan odoo gargaaranii jedhanii kaa. Haa ta'u garuu malee chorba adeemna beektaa uffannaa gaafa jedhamu namoonni waan lama yaadu. Uffannaa sirrii ta'ee jira kan safuu naannoo sanaa eeggate kan safuu naannoo sanaa eeggate akkasumas immoo uffanni safuun ala ta'ee kan namoonni uffannaa sana wal qabate jechoota garaagaraattiin jedhan ni jiraatu jechuudha. Hawaasa keenya keessas ni jiraata. Utuu sirri kun Itoophiyaa dhufe immoo maal sitti fakkaata akka nama tokkotti? Duraan dursee warra dhiiraa waan jiru warra dhiiraa akkamitti uffatu? Warra dhiiraa amma ammaatti uffannaa safuu cabsu hin uffatu sirriitti. Garuu irra caalaa yeroo baay'ee wantoonni akkasii kan ka'anii shamarran irrattidha. Maaliif? Amma gaa wanti kuni jechuun yeroo baay'ee sirriidha. Amma yeroo baay'ee dubartoota irratti wantoonni akkasiin ka'u maalirraa ka'aa kan jedhu kuni.
Ammoo seerri kun kan dubartootaa yoo jiraate kan dhiiraas jiraachuu qaba. Maaliifii seerri kun kan bahee garuu maalidha beektaa? Bal'inaan dubbisitte yoo ta'etis sababa uffannaan suni safuu biyya Kaamboodiyaan cabseef uffannaan shamarran biyya sana uffatanii safuu biyya kanaa cabsee jedhanii kan isaan seera kana kaasan jechuudha. Amma immoo gara safuutti gaafa dhufnu jechuudha. Kana irratti deebii tokko si deebisa. Yeroo tokko biyya Ameerikaa keessatti dubartoonni filachuun safuu cabsuu ture. Seeranis hin eeyyamamu ture dubartoonni filachuun. Fiiguun hin eeyyamamu fi ture. Olompiikii irratti hirmaachaa turre. Kanaafuu barachaa turre. Konkolaataa oofuu hin eeyyamu fi ture. Kuni warruma san keessaa kunis jechuun namni tokko safuu saba isaa, safuu biyya isaa eeguun dirqama. Eeguu danda'a. Garuu immoo yeroo haa eeguu jettu gara nama dhuunfaa tokko dhaqxa. Akkatti namni dhuunfaa tokko jiraatu filannoo nama dhuunfaa tokkoo murteessitaa jechuudha. Inni immoo akka dhuunfaa kootti sirrii natti hin fakkaatu. Maaliif sirriitti hin fakkaatu amma? Safuu maal jedhee safuu eeguun safuun duraan maal wal qabata? Waa'ee itti amantaa safuun itti amanuu qabda. Fakkeenyaaf amma dubartoonni biyya kanatti filachuun hin eeyyamamoo footoo naan jedhanii yookaan immoo dubartiin sagalee ol fuutee dubbachuu hin qabdu doo naan jedhanii hin jedhama. Garuu isa akka safuutti fudhadhee sagalee koo gadi qabee ija koo cabsee qaana'ee hin jiraadhu. Safuun sirriin taanee jira dogoggora hawaasaa. Safuun sirriin taanee jira. Kanaafuu akkuma duratti siin jedhe seerri kun seera dubartiin hin ooftu, dubartiin hin filattu, dubartiin maaloon gootu, dubartiin hin barattu, dubartiin akkas hin taatu jedhuma wayii. Safa naannoodhuma sani tokkuma madaalli isaa tokkuma. Safuu naannoo sana cabsee argame amma maalidha beektaa isaan tasitti maal jechuun barbaada jettaa? Yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf uffannaa kana uffadhee yoon ba'ee namni waan aan jedhu jiraachuu hin jiru. Maybe ati akkasitti uffattee baatee namni dhiirri waasii jiru jiraachuu ni danda'a kana irratti miti. Garuu kun sirrii miti. Sababa jechoota garaagaraatu itti daddarbatama jiru durbaatti miti. Uffannaa barbaade uffataniyyuu yoo itti bareedeesii yoo uffannaa halkanii uffatanii ba'anis jechoota garaagaraatu itti darbatama. Seerri kun kan bahee garuu kan BBC'n suuraa isaa mataa isaallee maxxanseedha. Suuraa achirratti jechaadha. Suura baay'ee gabaabaa ta'edha. Kan qaama isaanii baay'ee mul'isuu danda'udha. So uffannaan akkasii yoo dhorkame ati sirriidha moo sirrii miti jetta? Amma biyyi Kaamboodiyaan dhorkiteetti. Amma booda garaagarummaa waan tokko filuun mirgadha. Filuun ilaamas amma sirra deebiin jedha. Safuu kabajuun waan sirriidha. Safuu kabajuun namni tokko yoo itti amane kabaja. Seera jaantaaneef safuu fi seera adda adda. Garuu safuu keessaati warreen seera ta'an ni jiru. Ni jiraatu. Garuu akkuma duratti siin jedhe dhimma dubartootaatiin wal qabatee seeronni ba'an sirrii miti. Sitti meera mirga filuuf filatamuun sirriin turre. Dubartoonni aangoo qabachuun sirriin turre. Safuu ture. Dubartiin sagalee ol kaastee dubbattu safuu ture. Dubartiin akkas gochuun safuudha. Amma garuu seera hin adabsiisa. Jechuun safuudha jechuun seera miti. Tokko seera ta'uu danda'a. Maal jechuu barbaade tananii kunis amma yoo safuu ta'e nan dirqisiisu nan adabsiisu. Sigala miti safuun yoo sin dirqisiisu sin adabsiisu. Garuu seera gaafa ta'uu ganama ka'ee gabaabumatti kuni walumaa galatti hawaasni akkamittiin dubartoota hacuuca kan jedhu keessaa tokko kun ifa baasee seera akkanaa ifa baasee dubbata jedhee yaada. Maaliif dubartoonni akkas ta'uu qabu jedhanii dubartoota akka gosaan yookaan immoo akka maal jedhamu dhalaaf seera qofaatti beekamu. Dhalaaf qofa seera baaste jechuun akkuma yeroo kaan bara jedhama kilaasii jedhu warri poolitikaa kun akkasitti dubartoota garee tokko guutee dubartoonni sun dhimmi isaan qofa irratti ta'u. Seera isaan qofa irratti baaftee waan isaan hojjetan dikteet goota. Ittiin akkanata akkana godhu jettee ittiin ta'ichaadha. Kuni sirrii miti. Falmisiisaadha garuu ammoo itti aanaa maaliif isin jedhamta? Sirrii miti. Maaliif shamarran kana deeggaran jiru dubbisitoota shamarranii wanti kun sirriidha. Itti fufuu qaba wantoonni kun ijoolleen shamarran keenya baay'een isaanii
safuu biyya keenyaa cabsuudhaan uffannaa isaaniif hin malle uffachaa jiru. Kun immoo aadaa keenya miti, safuu keenya miti jedhanii shamarran warreen wanti kun sirriidha jedhan jiru. Kanneen immoo warreen wanti kun sirrii miti jedhanii mormanii jiraatu. Amma kana akkuma duratti sitti dubartoonni filachuun qabdu gaafa jedhamu eeyyanii dubartoonni filachuun qabdu jedhanii amananii namni jiraachuu danda'u. Si gala miti? Dubartoonni akkas gochuu oofuu hin qaban yoo jedhan eeyyanii oofuu hin qabnu jedhanii namni amanee jiraachuu danda'a. Garuu ammas akkanan yaada kootti akka yaada kootti maalinni namichi dubartiidha akkatti uffattu seera baase kuni boruu akkatti nyaattu seera baasuu dhiisuudhaaf wabiin qaban dubartoonni biyya sanaa jiranii boru uffannaa mataa isaanii garamitti akka godhatan itti mamuu dhiisuudhaaf wabiin qabanii isa booda immoo kanuma caala deema filannoo dhuunfaa isaanii irratti dhiibbaatudha dhufaa deema booda irratti maal jechaadha kuni namni dubartoonni sun dhuunfaa isaaniitiin seera biyya isaanii kabajanii yaadanii xiinxalanii wanna hawaasa saniif ta'u gochuu danda'anii seeraan akkas godha gaafa jettu tokkoffaa dubartoota filaalcha qabdu waan godha hin beekanii waan gochaa jiran beekan jiranii waan gaarii fi yaraa isaaniif ta'u beekan jiranii gaafa jettu kuni akkuma duratti sitti hime wanti si gaafadheenis sagantaa keenya xumur kana gaafii kana sirriitti naa deebista. Duraanii filachuun dhiira qofaatu filata ture, dhiira qofaatu politikaa irratti hirmaata ture. Akkasumas illee konkolaataa fuullee biyya dhiyoo kana ayyamti mataa isaallee jirti. Barachuu olompikii garaagaraa irratti illee fiiguuf shamarran dhorkaman jiru. Nini har'a wantoonni kun dhorkamanii jiran. Yerooni deebiinii deebisaa jechaadha. Sigaleeramti. Kanaafuu kanaas yeroodhaaf dhiisnee namoonni wantoota kana gaammaa isaanis murteessine garuu atis akka yaada keetti wanti kun sirrii miti taanis akka yaada kootti wanti kun sirriidha jedhee deeggaran. Dhiiraafis amma dhiirri tokko tu safuu wanta sana cabsu wanta amma bartee gaafa jedhamu jecha safuu gaafa jedhamu wanta durbarraa eegamu jira wanti immoo dhiirarraa eegamu jira. Na xumursiise. Amma fakkeenyaaf kittaannachuu duraan maal ture? Shamarranis kittaannachuu qabu ture miti dhiirris kittaannachuu qabu ture. Garuu shamarran gaafa kittaannatanii balaa garaagaraatu irra gaafa yeroo da'umsaa. Dhiirri garuu yoo kittaannate rakkoon qabu stiil amma mar'aatti mataa isaallee durbiin kittaannannee qodaa cabsiti jedhama ture. Safuun sun yeroo deebii laateeraa fi karaa fayyaa irratti karaa sirrii irratti jedha. Sigalee kanaafuu uffannaan kunis akkas ta'uu danda'a yaada jedhuun qaban akka mataa kootti. Sirriidha amma kanan si gaafadhe duras kanuma jechuun gaaffiin kun dura biyya lafaa kanarratti dubartoota qofatu safuu cabsaa jiraayi. Lakki dhiirris cabsaa jira. Garuu waa'ee dubartootaati yeroo baay'ee kan dubbatamu maaliif dubartoonni duraanuu hawaasa keessatti hawaasa karaa seenas ta'e karaa adda addaatiin dhiibban irra waan jiruuf waa'ee dubartoota abbaan fedhee dubbateef dikteet gochuu jireenya dubartii. Ma fakkeenyaaf yeroo baay'ee addunyaa irratti dubartoonni baay'een qabeenya dhiirotaa godhamaniiti kan konsider godhamaa turan kan ilaalamaa turan. Kanaaf kun waan baay'ee kun garuu yeroon deebii laateeraaf. Deebii laateeraaf. Kanaaf kun immoo kunis yeroon deebii laatuufi deebii waan laatuufi miti kun jarra 21ffaa keessa jiraachaa jirra. Yeroo namni baay'inaan akka dhuunfaa isaatiin itti gaafatamummaa guddaa fudhatee jiraachaa jirurra kan jiru jechuun waan baay'ee ilaalcha keessa galuu danda'a. Kanaafuu biyyi Kaamboodiyaa dubartoonni biyya Kaamboodiyaa kana falmatanii akka jijjiirsisan abdiin qaba. Garuu immoo namni gara biyya keenyaa dhufu jedhee hawwu mormituu jalqaba. Mormituun jalqaba ana ta'a jechuudha. Haa ta'u egaa isinoo maal yaaddu waa'ee kana irratti sagantaa kana mata duree dhumaa kana irratti anaaf asaantii waliin haasofni isinoo maal yaaddu mana keessan teessanii hiriyoota keessanii wajjin waa'ee kana haasaa yoo dandeessan immoo yaada keessan karaa koomentii nuuf dheeranii anaa fi asaantiin sagantaa nuun har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu ture. Torban gaarii.